Wantoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu har'a seenaa Asaffaa Shaaroo Lammii kutaa lamaffaatiin gara keessanitti deebinee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya isa guddaa ta'a. Kun sagalee kitaabaati. Sirni Fidaalizimii fi nafxanyoota siyaasa Itoophiyaa keessatti mirga dhalamaa uumamaan laatameef irraa mulqaa ture. Abbaan lafaa ofii isaanii ergama waaqa biraa dhufee of godhanii hiyyeessi waan ofiif qote harka caalaa akka isaaniif qoodu gochaa turan. Lafa bal'aa qotee bulaa saamee sanumayyuu ofiisaa harka maratee taa'e qonnaan bulaa irraa erboo safarata humna uummataa burqaa jireenyaa godhatee ittiin jiraachaa ture. Sirni Fidaalizimii fi nafxanyaa kana dhabamsiisuuf qonnaan bultoonni Baalee fi Oromoonni biroo seenaa keessatti ogguu kaa'u. Gootota kanneen keessaa sirna abbaa lafaatiin wallaansoo kan qabaa turan keessaa gootonni Salaalee adda dureedha. Abbaan Asaffaa obbo Lammii haa ta'u sanyii warra Fidaalizimii fi nafxanyootaa ta'uu baatus gootummaa isaa ilaalanii abbootiin lafaa gara ofitti fiduun abbaa lafaa taasisaniiru. Intala isaaniis kennanii fi ittiin soddoommatan. Aangoos qoodanii kennaniifii jiru. Akka gootummaa isaa kanaan Oromoodhumatti garagalee Oromoota jilbeeffachiisuuf Lammii haa ta'u keessa isaatti amanee fudhachuu baatus abbaa lafaa ta'ee hiyyeessa irraa erboo nyaatee jira. Ilmi isaa Asaffaa Shaaroo Lammii tokkichi qofaa dhalate. Hojii abbaa isaa kanaaf abbaa lafaa ijjisaa akka argu hin fedhu. Roorroon hiyyeessaa kun Asaffaa mataa dhukkubse. Lafa kan diriirsee uume waaqa kan ifaaju qonnaan bulaadha. Maaf tokko abbaa humnaa ta'ee callisee harka maratee taa'ee qonnaan bulaarraa erboo safarata jechuun haaloo hiyyeessaa bahuuf bosona lixe. Abbootii lafaa reebee rasaasa bichisiifatee kan dide olii fi gadi ari'ee shimalaan haleela. Abbaan Asaffaa obbo Lammiin dureessa. Abbaa qabeenya guddaa ture. Ilmi isaa tokkichaan taa'ee nyaadhu jedhee kadhatee dadhabe. Asaffaan garuu abbaa isaattiyyuu hiyyeessa irraa erboo nyaatiin bahee hojjedhu jechuun itti garagale. Hiyyeessa harreedhaan miidhan qeetti fidanii erboo abbaa isaaf safaranii dhorke. Deemaa fuudhaa galaa midhaan keessan ofii hojjettanii maaf orma gobbartu? Abbaan koo hojjetee haa nyaatu jechuun isaan deebisaa ture. Abbaan isaa obbo Lammiin garuu gurbaa asinatti garagaltee jechuun qawwee fudhatee Asaffaatti dhukaase. Ta'us Asaffaa rasaasni rukunne xiiqiin qabamee garaa kutatee qabsoo fi gara bosona isaatti qajeele. Gidduu gidduun bosonaa bahee qe'ee abbaa isaa oolee kan bulus haraama jedhe. Qabsoon Asaffaa qabsoo uummata cunqurfamaa waan ta'eef uummanni Salaalee baay'ee isa jaallata. Karaa waraanni Jaanoo fi Dargii jiru akeeku yoo itti cimtes dhoksanii irra dabarsu. Abbaan isaa gaabbee ilma isaatti fuudhuuf Asaffaadhaan kottu galiyaa ilma ko bultii jaarradhu lukkeelee mootummaa sirraan dhoorka jedheeni mattaas kennee ture. Asaffaan tole garuu ani abbaa lafaan gabbaru fuudhicha nan fuudha jedhee guyyaa cidhaa isas hamoommanni bahee yeroo misirroo fuudhanii galanii tooftaan qabuuf itti marsan gootichi garuu fardaan gulufee harkaa ba'e. Hiriyoota isaa kanneen bosona waliin seenan Abarraa Walda Yohaannis, Simee Kuyyuu, Asaffaa Daanyee, Abarraa Tasammaa, Nagaash Mootummaa fi kan kana fakkaatan ture. Boodarra garuu gidduudhuma kanaan Hayilee Sillaaseen kufee Dargii yoo dhufu waraana Dargiin barbaadamuu eegalan. Kanaafis harkallaan
waraana loltoota Dargii waliin guyyaa tokko naannawa badhaadhaa Jaarsoo jedhamee waamamutti dhukaasa walitti bananii loltoota Dargii keessaa nama 2 ajjeesanii turan. Kana booda Asaffaan hiriyoota isaatti nagaa dhaammatee gara Yaayyaa Gullallee imale. Achittis kan caalu Agarii Tulluu waliin wal argate. Bosona Yaayyaa Gullallee biyya badhaadhaa Dilgaasaa yookiin Miidhee jedhamu ganda Baalabbaata Gizee Walaa jedhamu keessa turan. Gizee Walaan jaarsa biyya Asaffaa faayii fi galaa fi gargaarsa adda addaa gochaa ture. Agariin garuu yeroo kana obboleewwanii fi loltoota isaa waliin jira. Haaluma kana keessa Fitawuraarii Muluu Hasanuun loltoota isaa fidatee dhufee Agarii fi Asaffaatti waraana bane. Dhukaasa sa'aatii dheeraa boodas loltoota Muluu keessaa namni 2 du'anii namni Burruusee jedhamu rukutamee baatamee gale. Eega turtii fi qabsoo yeroo dheeraa booda Asaffaan jireenya dirree qabsoo dhiisee galuun qe'ee abbaa isaaniitti deebi'ee jireenya hawaasaa jiraachuu eegale. Haadha warraa isaa Asaffaa fidi jechuun hedduu dararaa ture. Adde Xiggee Seefuu waliin walitti deebi'anii bultoo ofii qajeelfatan. Ijoollee 3 godhatanii erga waggaa 10 ol nageenyaan mana isaa jiraatee booda guyyaa tokko cidha ollaa isaa kan obbo Garradoo Waatoo deemee erga garee booda loltoota Dargiin qabamee sokke. Kana booda waggaa 9f osoo hin deebi'in ture jedha ilmi isaa Balaayi Asaffaa. Dubbiin akkas ture. Asaffaanii cidha ollaa isaa kan obbo Garradoo Waatoo akkuma aadaa Oromtichaa hamaammoota waamamee dhaqe. Obbo Garradoo diina nama walloleen qaba ture. Namni inni walloleen kun guyyaa cidha obbo Garradoo kana dhufee obbo Garradootti dhukaasee ajjeesee sokke. Misirroowwan osoo handarii daddisaa eeganii milkiin jalaa godaante. Anaa boo'u taa'u jabbiin miilarra dhaabbattee jedhama mitiire. Dura Asaffaa karaa ittiin argatan barbaadu waan ta'eef sababuma guyyaa san achi jiruuf qofa obbo Garradoo situ ajjeese jechuun loltoota Dargiin qabamee gara mana hidhaa Fiichee qajeelfame. Harki Asaffaa garuu harka dhiigaa akka hin taane hawaasni Salaalee ragaa bahaafi. Kanaafis akkas jedhanii sirbaniifi ture. Shaaroo lammii yaa Asaffaa shaaroo lammii shakaksiiseeni waaqni gooba kormaa yaa Asaffaa shaaroo lammii si hidhanii qooda ormaa gooba kormaa gombisani ati hidhamnaan yaa Asaffaa daa'ima kee boochisani. Shaaroo lammii keessa namaan beektu namni shimalli kee falaxamee shooruu qabe ati hidhamnaan yaa Asaffaa daa'imni kee boo'uu qabe shimalli kon shooruun jenne daa'imni kon boo'uun jenne yaa Asaffaa gooba kormaa si hidhanii qooda ormaa ni afardaamin dhachatoo goota nagaa qeerreensa koo yaa Asaffaa daamaa qal'oo shakaksani maaloo balloo yaa Asaffaa geexeen dhaltee asee yaa korma koo shakaksi yoosiif gamte jedhanii sirbuun qooda ormaa hidhamuu saaragaa bahuuf manni murtii olaanaa Fiicheesi hanga dhimmi isaa qulqullaa'utti jedhee mana hidhaatti ol darbe. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa seenaa Asaffaa Shaaroo Lammii kutaa 2ffaa sumarratti xumura kutaa 3ffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.